Amma si marti keessan waa sinii maseeran dhageeffadha. Ayyee. Jaalallee hogganaan kenna jaalatti san nullee waa inni nuun jedhe seeraa fudhannee harka isaatiif deebisuu qabna. Namni tokko jaalallee hogganaa kenna sun tuqu taanaan maal ta'uu qaba? Mummuramee fannifamee bakka 80 awwaalamuu qaba. Akkas goona waan inni nuun jedhe seeraa fudhanna. Dhageeffadhee amma marti kennaa deemnee gara hojii kennaadha. Ila laal hogganaan keenya kana jaalata waan ta'eef amma dhaqnee itti himne hogganaan keenya si jaalatee miidhamaara waan ta'eef tokko silatti deemte taane baanannee itti himna amasiifnee hoosiin kana didde isaan nu baasdee. Ila na dhageeffatu waa siima hogganaan keenya jaalatee fi miidhamaara waan ta'eef waan sin nuun jenna nu fudhachuu baannaan nu fudhachuu addunyaa kana maas fudhachuu du'a addunyaa kana fudhachuu waan sin jennu fudhadhamu. Maal godharee hin jirra kana laata? Lamuu lammatanii fi hiriyyaa akkamitti garbuutti qabne taanaan addunyaa kanarraa si hiriyyaa hin kenne boolla tokko ati qabban. Ilma siqeef gorsuuf kee qal'is. Jalan sampai lagi. Abdi mantap Abdi diva menunggu nawal buat Abdi diva menawal itu sudah anu gue masih aram ya dah asin posta akan beribat dayun Baik, gimana kok damang? Kayak mana galak kaben cerengan. Maaltu wali nima. Dikin amma mana rat jifte miti kamu. Isa kana irrakatina nutu amma dhaqe bootee fi wajjaa isin jirtutti dadhee akka saat isin jala kaafnu godhuu qabna amma dhaqee ijoollee sanii yaame dachaa. Yaamade. Amma dhaqee sitti godhaa.
Qotar tayo. Qotar. Kota sintai. Maal dubbisaa jirtaa jiru? Mee amma jechuudha. Yeroo guddattee barumsa fixxee barumsa keetiin jabaattee waa hunda fixxee waa hunda dandeetti maal ta'uu barbaadda barumsa fixxee? Tokkoffaa doktora ta'uu barbaada. Doktora. Lammaffaa saayintistii ta'uu barbaada. Saayintistii. Garuu mootummaa sirriitti akka badaasaa ta'uu barbaadu doktora ta'uu barbaada. Doktora. Mee amma akkaataa doktoroonni itti nama simatan. Beektaa amma dubbii fakkeenyaaf mee amma doktora taatee dhibamaa ta'e amma na yaaluu hin dandeettaa? Iyyaalee. Yaa mee amma dhibamaa ta'e si dhufee na yaaltaati? Iyyaalee. Eeshi mee amma akkaataatti na yaaltu ilaala. Doktor. Ayee kabajamoo dhuftanii kootta ta'a. Mee akkam isin godha mee mata isin bu'aafatamoo akkam isin godha mee maayini mee kan nyaatanii mee amma isinummaa kan nyaata isin hojjeta akkam. Doktoroontummaa dhukkubne tokkollee jiru. Akkam isin godha. Doktor keessa taree na bochisuuf na godhaa. Akkamiin. Ka nyaadhe ka dura nyaadhe garaatti kiyya na ol deebisa kana dura nyaate ganna harkaa baasa wannummaan garaa na jiru tokkollee hin jiru waan hima kiyyaa wallaahi mataa kanallee akkana gajjennaan ol deebisuun haraa yoo akkanan utubani malee amma booda bakka danda'an jiru doktor mallummaan kiyya maali. Akkasiin. Amma kuni salpha jedhi amma kiniini sii kenna jedhi kuni salphaa. Kiniini kana yeroo hunda nyaadha isumaayyuu ta'u oolu kana madeessa. Umaa sin godhu kun. Umaa sin godhu jedhi. Kiniini sii kenna amma. Seeraa fayyadamte seeraan nyaata. Ishii tolee. Mee amma akkam si godha fayyadu. Ila kana taa kanatu amma keessa taree matama kana yoo akkana gajjadhe hagan akka namni na deebisu yoo gadi sana dhukkubata doktor. Akkasiin. Ka amma kamataa gubbaa. Ni aartanii. Maaliin aarii keessaayyuu. Aari na godha muuziqaan tokko hin baane. Maaltu hin oolfine? Aarii keessa bicha dhiphinni illee jiru. Dhiphinna kana maal maal? Amma kan mataa isin dhukkubsu. Tokkoffaan aarii jala. Lammaffaan kan dhiphatan kan. Dhiphinna kana akkamitti dhiifna reegnu haalli itti jiraannu biyya keenya kana agartanii akkamitti jiraannu akkamitti dhiphanne akkamitti naaf. Akkasiin isin hin dhiphatinaa. Mee maal? Hin dhiphatinaa malee kan mataa isin dhukkubu. Kun salphaa. Nama qaba keessan. Harki dhabutu ta'e maal dhada? Akkasiin. Kun amma salphaa. Kiniini isinii kennaa. Kan mataa isin bu'aafatu kun illee salphaa. Boodaanaati. Boo. Hafuura kana kutu kunoo maali badda alaatu? Akkasiin. Hafuura kana kutu doktor bada doktorii isin jabdu jedhanii isin ergani. Doktor ayyaantuun nama jabdu nama cimtu jedhanii bakka ani hin lakkoofne hin jiru manni yaala. Akkasiin. Maali isin jabdu jedhanii harki keessan faaya jedhanii. Akkasiin. Eessa barattan isin? Ani moo asuma baradhe. Guddina badda. Biyya Ameerikaa barata ka jedhan sun sobaa. Sobaa. Ameerikaa baratte ayyaantuun jedhanii malaa fuuldura achi baratu hedduu ooltani. Ta'uu oolu malaa itti fakkaatu oolu nama. Mee doktor harka kiyya. Kun amma salphaa. Kiniini isinii kenna. Kiniini kanallee seeraa fayyadamtani. Amma kiniini ani isinii kennu kan. Qorsi kunina fayyisaa re'ima nyaadha. Kiniini malee hin qabdanii isinillee yaada. Lakki ima qaba garuu. Amma dhukkubbii kan keeti kanaatiif ta'u mootuyyuu kiniini kana seeraa isinii fayyisaa isinummaa seeraa fayyadamnaan yoo fayyitan. Maaltan isinirraa gara kiniini isinii kennaa kiniini kana mootuu akkam fayyadamtanii ganama. Goobazii ayyaana bakka doktor akkasumas akkam malee waan biraatiin kanaaf akka. Akkasitti. Ishii naa taatu. Si jaaladha ishii beektu. Maali? Ayillee si jaaladha daddi. Dhagina fudhatan walamaa jira. Hello. Oiftu. Nagaa. Akkam jirta qaaliiti?
Maa baddaree samuuni kana? Banni akkanumatti samuunii kana hojiillee na baay'ateetumaan badee hin banne jira. Eessa jirtaayyuu? Mana jira obboleettii tiyya qaalii wajjin jira ayyaantu. Samuuni waa dhiphadhee jira waa walagarreetiin waa siin muftaa. Maal taate? Durriyyeen horii kararra na tuttuqanii lakkoofsa narraa fudhatu. Eessatti? Bakka hojiitti illee dhufanii na tuttuqan. Baga bakka iddoo biyyaa dhufanii? Osoo walagarree naannoo mana keenyaa san dhufteeyyuu badhinaan si hima. Tole amma dhufa amma dhufa. Baay'ee dhiphataa jira waan ta'eef. Tole. Ooyi abdii iftuutu yeroo baay'ee dawwalti. Isii wallan barsiistu ati? Maal gootee ishee gaafuma yeroo biraa ishee wal barsiisa ishee. Tole rakkoo. Gaafa hin jiru qabatee dhufanii isheen ishee arguu barbaadde galii kan arguu barbaadde ishee. Tole rakkoo qabu. Inni dhufa bakka taa'e takka dubbise ishee. Dubbise. Tole. Maal taate maal taate? Nagaa jirtaa? Akkam jirti? Naguma fayyina. Akkam jirti? Nayyaa. Maal taate? Maal akkana jajjabeessitee mana na baastee akkatti jajjare dhugaa rabbi na rifachiistee illee. Maal? Ijoolleetu gaare dakasitti na tuttuqanii lakkoofsa narraa fudhatanii. Isin bakka hojiitti illee na dhufanii bakka na tuttuqan. Namoota ati beektu moo akkam? Gurbattii gabaabduu xiqqoo takka fa'a. Ijoollee tokkiin waliin deemanii. Warroota deemti. Warroota sanniini? Silkii narraa Warroota fudhanii. malee namni hin jiru tokkotu. Maas hin jedhan maas godhanii. Silkii narraa fudhanii nama lamaan na qabanii lakkoofsa keessaa fudhatanii na deebisan. Sin tunnee garuu? Nan tunnee. Waan nama bakka sin tunnee mana bakka hojiillee dhufaniitu waan akkas hin jedhani? Bakkuma hojiitti dhufanii naqaaqanii jennaan waan ofirraa rabsee deemanii masanii. Misoomaa sin gootu akkanumatti giddee akkanuma nama sodaachifteetu maal jetti malee sun hin jechuudha. Amma takka akkanallee si godhuu hin dandeenye. Eessatti meeshii? Kanaaf amma kana dhiphatta reeffatu hin jiru. Dhiphatiin ishee? Odoota jireenya barbaadu kun jaartii fireendii sheekii hoogganaa xiyyaa wajjin dhaabbatee dhaabbata. Dalagaan akka bire dalagaan maal fakkaata? Bifta inni gurbattii dhangadda silkii miidhagdee ijoollee isaa wajjin silkii harkaa Fuudhee fuudhan. keessa jirti? Asuusiin wajjin. Si abbo ngaa dhaabbatamatti jaalallee hoogganaa kennaa hojii. Jaalallee hoogganaa kennaa? Isin gadda Nun beektu benu warra guyyaa kana dukkaneessuu danda'u yoo ati barbaaddu namsi teessis keessa murreet foon kan kee kukkunni akkana allaatti kenna. Nun beektu. Bakka dhiisii Nabsees keessaa baase. abdii amma eeggadhu ijoollee sunniin babbadduu isa qofa eeggadhu. Isoomaan fiddu waliin beekamanii nuyi jaatii kanatu waan godhuu danda'a. Maddi lafa eeggadhu eeggadhu. Lamuu isaa keessaa jira gaanii keessaa faroo qarqarshi. Kiraamiin kan baate nama akkana kana hedduu akkana jibbee kiloo fidaa keessaa namni Era jibbee fi beeku. Mantap. Jangan sampai tidak ada kodenya. Mau jalan dari kau kena dia jengkel dan
Narukute jaga jara majikino na argiti. Rukute, ada nomornya. Enggak, bentar. Apa itu? Itu be. Urusan apa? Itu na jura ko tayo. Sengaja sengaja Bro saat isaan itu saat isaan beri orang di keluar dahulu sih. Kalian double kak. Bang So Luel gaaf duraalee deemuun timne ofii kan keetii diddee hadhaaf garaan nyaattee rasiidee barraa kanaan booda jaalallee hogganaa kennaa jideenya taanaani walla shawwaalla qabne jiru hanga shawwaallaa lamuu lammatanyaa caabsisii gatti kan taanaan lukkuu gatirraa bas. Masa tadi. Masa nama ulen teh. Masa tere. Na tingkat tu re. Amantan kan uji menolak benar. Ma uji dula ojeta am ojete mo duranu kilo ojeto am ojete am ojete re ma kilo am sanke munun darabi cham ki nama olente Mau buat tak suka. Tapi mau. Tak ada yang mantan nama dia kamu. Ma lo si tere na kini tu. Mana? Sudah sendiri. Tapi sudah. Hello. Hello, abdi akam naga. Naga apa ya kam? Payyuma. Gat. Abdi miti oboleti abdi tayatu.
ayyaantu anillee ibsuudha. Akkasii. Ati bira jirure. Biruma jiraadhaan beeku waan ta'eef hojii qaamni isaa muruun daarabicha waan beeku namaa wallaluu oolu. Naqqaa gudide natti illee haasa'uu dideen beeku qaamni isaa muruun daarabicha namaa wallaluu oolu na dhose. Durjaan fakkiitu ooltu amma qaaqeen danda'u reetti jenna. Qaaqeen danda'u anaa hin laaqaa gudide. Tole dhufaan tole dhufa. Tole ciisaara. Hayyee. Eeshi tole. Iftu. Kottu se. Akkam jiru? Nagaami. Fayyuma. Akkam jiru? Nagaami. Naguma. Taa kottu. Oolta? Maal ta'e maal ta'e? Inni ayyaantu na himee beeyin ijoollee walitti dha'ee naan jettee. Kaleessa dawwalaa turtee iyyuu beela jala kaasetti hime. Dhukkasate maal si akka nama namatti maattiin tarre. Dawwalaa Ooltee turte. garuu Ara mata akkanan goone uleera. ijoollee kaleessa saniimi. Ijoollee makalee san maal dalagu? Dubbattisan itti ooltu taate kaleessa dhoofsisu. Maal dalan kaawwane amma sanii ishee ifteedha. Dubbattiin xiqqoo sunillee geessu jirti. Hunduu ijoollee bateetti sanii babba'atanii dhufanii xiqqoo ana of eeggannoo irra hin jirre dhufanii xiqqoo dhadhaadhaanii ooleen. Ayyaantuun qaataa naas kuumaa jirti. Qaataa naas kuumaa. Edaa iftuu ati tuttu ta'a? Iftuun tana. Edaa iftii? Obboleettiin too tana ayyaantu wal baradha. Ayyaantu anillee ibsuudha. Ayyaantu obboleettii tooti. Maal si waltise? Ishiin durbittiiti. Akkasii? Durbittiiti. Ooltee garuu abdii. Oleera akkamati. Fayyaa. Eeggadhu jaroonni baay'ee baatan eeggadhu fuuldura afaan homaallee na godhuu hin danda'ani akka sababni akka qalbii keessatti akka qoosaa keessatti na dhufanii rifadhanii malee keessummaa maa akkanumatti jettanii ilaaltarree keessummaan akkana mana keessan dhufee hin beeku kaayyuu kaatanii bishaan mallee nyaatallee qopheessuu qabdanii beeksumaan. Tole fidee dhufa. Rakkoon qabu hin deemu. Akka nyaatan akkanii yeroo gaarii waliin dabarsinee deemtu. Dhugaa garaa isin haa qabbanaaf aga wuxii godhee isin dhufu. Obboleettiin too baay'ee taphatti. Namatti toltii. Chips kadhasan. Nama sirnaa wayii. Chips. Warroota maal goota chiipsiin kun warroota maaliitu hiikta? Ayyaantuun obboleettiin tante kaleessa yoo na dawwaltu akka waan ati sirriitti miidhamtee dubbattee hin dandeenye wayiitti na himte rifadhee bakka illee ka'eetiin dhufe abbaan koo bakka hojii na ergeetiin jedhe iddoo hojiillee amma bakka duwwaadhaan deemaa bakka. Abbaan koo hin jirane? Isaan as hin jiranii iddoo hojii bakka duwwaa namni tokkotti hin jiru waan ta'eef. Maali iftuu takka turtee moo biita turtee hin deemtu waan? Rakkoo qabu. Jettee Qabu hin deemu. ishi qabda si geggeessaa laal. Rakkoon qabu taa'ee bakkee sirriitti baay'ee. Moo rakkoon qabu si geggeessaa laal. Taa'aa. Rakkoon qabu. Maaliif deemta garuu? Tole eeggadhu bakka abdii bakkee si sukkuma mullee jiraate sukkumadhu.
Ima rakkoon qabu ayyuu bira tokkomti. Deebi. Yeroo biraa wal agarra. Deebi. Ayyaa ta'e ishee feggadhatillee jedhe sunni si miidhuu dandeenya. Ayyee. Maaliin siree waan nyaataa fudhaan jiruun? Iddoo hojii bakka hojii namni hin jiru abbaan koo mana hin jiru yeroo biraa deebinee hin taphannaa rakkoon qabu. Akkasitti? Yeroo biraan waliin haa taphatu rakkoon qabu. Abdii garuu durbittii naan jettee miti akka ani hin beekne jaalallee kan jedhamti garuu baay'ee bareeddi. Baay'ee bareeddi. Alayyaa daa'imaa miti immoo jaalallee durbitti kan ta'ellee wallaaltee jaalallee kan ta'e naan jettaa? Daa'ima seeta ani hin beekamti durbittii jettee na tuqxa. Bal ati beelama guddaa beekame. Amma naa cabeeyyu si argina narra cabu. Moo sukkummaa keeti moo si argina narra cabila? Si arginaan ta'uu oola. Si arginaan na cabu loolu. Yaadina hoogganaa tuntee sana mataati yaadina qabni harka keessanitti deebisuu qabnu. Garan amma si marti keessanuyyuu hoogganaan kenna kun jaalallee isaa jaalatee baay'ee dhiphataa waan ta'eef isin marti keessanuu baacoo qabdan baacoo isaatiin fataa isa godhuu qabna. Ati baacoo qabdaa? Har'aaf hin qabu. Ati yoo qabdaa? Hin qabu. Ati yoo? Hin qaba. Ati ka qabdutti nuufu? Si galatoomaa. Yeroo tokko Adama kan deebi'e. Adama kan deebi'e mana nyaataa seenu. Mana nyaataa kan ada quba ajjatan. Oduu kan keessuma dhabi ka Adamaa maali jettu asuma dhabi. Nu seenaa kan kennus nutti ibsiin jenna. Baacoo hoogganaa kenna gammachiisu nuuf himii siin jenne malee. Hoo baacoo kan qabaattutti nuufu. Baacoon qaba. Walaloo qaba. Walaloo gabaabduu gurraa isin gaa gochuu biraa dhiisan jedha dhagaa. Aannan nuun jedha kadhadhee gubbaan fufurdata. Jaalalli mucayyoo kuree na yabbata. Irra naa gaffiddi makiinaan baraariin na jalaan tuqna mucayyoon tamaaree isinitti dhiifadha daraa abdaariyu dhagaa hundinuu irra as tamaaree. Inni laala na dhageeffadha. Hoogganaan keenya yeroo hundaayyuu akkana bashannanee kolfuu qaba malee akka mukoomne isin hunduu kisee waan baacoo qabdanii bashannansiisuu qabdan kisee hundaa akkanatti dhageettanii. Tole bareeda ammas marti keessanuu fataadha qabadhaa mukaayina qabadhaas marti keessanuu. Maali? Taate koo ina naan. Ganadhiis akka abdii dhoftan barbaadan. Ganadhiis. Jaalalli giddii jaalalan ta'u ganadhiis. Waan si jaaladhe jiru irra. Maal ta'araa hunni ganadhiis. Ila laalu waan sitti mana dhageeffadhu. Hoogganaan keenya si jaalatee miidhamaara. Odoo kana nagarii ta'uuti. Odoo hogganamaan keenya nu kennee naa qajeelchaadhe. Gasti qeebsinee qatti goonee nagaa harka isaatti si gaarii. Ganadhiis maal ta'araa hunni. Odoo kana natti dhiibdanis laamaan Sababa kan kee bari nyaataaf dhugaatii wallaalee bara. Maal godhadhaan jaalalli giddii jaalalan ta'u ganadhiis. Jaalalli giddii jaalalan ta'u. Ganadhiis. Akkamitti jaalallee tiyya tokko akkamitti tuquu dandeesse? Anuun tunne. Ati qooyi akkamitti jaalallee hoogganaa kennaa akkamitti dhaban as qabdi?
abdiin galuu oolu qoy maaltu boru dubbatuudha. Qoy abdiin galuu oolu. Eessa jira dhukadhaas mana jira dhukadha. Marbarbadan. मैं तो बड़े दिन से मन खाना गलिया मम्मा रागो था मैं रागो था इसलिए या सोनी इसलिए कीजिए गदिबा इसलिए सिया बजू दे सना भी दो दरी ये दो आगे दुल्लो नीचे रसी दो ओ अभी बेना ओ अब देखिए बस देखा बेना निकाल बेना Sidani mi? Ini ama gurbang anani kamne isna hinne nami chumana annan Oke lo dok jadi sam. mana kalau amman tana fidaru jadi sama si godunan mal sinna mamti mana kalau dan sinna udangi sinna mamti nubani nama ke senjir rubani syaitan ke senjir male hob no barban mo mahange kana amma sirra murra daqiqa mahanga ke deru mandi mal sinna mamti garas ni ngadu oh ati amala kabate Imam bat. Wah malang kabati mo tu asuma hapudan dia tambe ka bukan kiro boleh silong gigot bat hari ngakundi. Ayu. Ayantu. Ayu. Naro kate cukot. Kopai. Seharga aku tu. Wansine कर रहे थे तभी कोट तो भाई शहर का जा कोट तो शहर के अयुन बातू शहर के वे करीब तो खाती नहीं भाई तो खाती रही शहर का जरा कोट शीन भी पता नहीं Silki obre. Wah silko boleh sangat di tikap mal gono. Dia suang gono na kare ko na de tikap di hinggan. तो भाई इतना दवा नहीं करते हेलो Ati kalian sawa fidan wala batu sete takasi gunnu fatte fidan. Amalan nu atis namamiti jinni fin syaitan nun kambak. ها Amalan nama akka dubbutit akka nafse fi jalat. Obboleetti kan ta'e of biraa qabna waan ta'eef jibbitee odoo hin taane jaalattee giddii kan kee odoo dhufini odoo ati daddaftee rukuu baate nafsee isii keessaa murree bool asii gad awwaalla hin dhufennaan daddafii kootti fudhadhu sagaleen si dhageessisu Hello Abdii ayu dhageetteemi daddaftee dhuftee harka kennachuu baannaan lubbuu obboleetti dandeetii dhabda. Jaalatee odoo hin taane giddii isaa dhufa isin martinuu bootaa keessan qabadhaa. Deema bootaa qabadhaa isin martuu. Abdi mantap Abdi diva menunggu naval buat Abdi diva menawai tersedih boleh sel jadi kini ni sih kena jadi kundi sel pam ini kan di rumah tanya ramad isma itu rumah kan ya sih nada ay sejalan sih deh kali ini sejalan Abdi